haalota keessa jiraattu jijjiiruu barbaadda taanaan dursa irratti namoota eenyu wajjin oola, eessan oola, akkamittiin oola kan jedhu hundayyuu tokko tokkoon adda baafattee jireenya gara fuulduraatti jiraachuu barbaaddu namoota akkamii wajjin ooluu qaba, eessan ooluu qaba, akkamittiin ooluu qaba wanti jedhu addaan baafattee jennaani jireenya gara fuulduraa kee jireenya gammachuu, jireenya nagaa, jireenya jaalala qabu jiraachuu si dandeessa. Kana alatti callittee namootuma argatte yookiin immoo haaluma jiru keessa teessee jireenya jiraachaa jira jettee yaadda taanaan jireenyi sun adeemsota guddina kee wajjin yookiin immoo adeemsa haalli sun jijjiiramaa adeemuun jireenyonni sii mijachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf dursa jireenya jiraachuu barbaaddu jiraachuudhaaf namoota eenyu wajjin ooluu qaba, eessan ooluu qaba, akkamittiin ooluu qaba kan jedhu sana namoota gurguddoo wajjin oolte guddaa taata, namoota xixiqqoo wajjin oolte xiqqaa taata. Iddoo nama gammachiisne yoo oolte jireenya gammachuu hin qabne jiraachuuf dirqamta jechuudha. Kanaaf dursa